muhamake haman argura koke lamiko komoko wabi wa madoloko Amandai muhamake haman argura koke lamiko komoko wabi wa madoloko Alamigo sagale sate Alamigo umnaisat Alamigo formate sate Alamigo nagaya sat Alamigo gachana sate Alamigo hamile sat kambalada ke sanirabu kae Lamigo Alamigo sagale sate Alamigo umnaisat Alamigo formata sat Alamigo nagaya sat Alamigo gachana sate Alamigo hamile sat Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaatiif dhaggeeffattoota keenya egaa artistoonni keenya lammii koo jechuudhaani kan isaan weellisan ture egaa Oromoonii kan biyya keessaas kan biyya alaas jiru iddoo adda addaatti baqatee kan jiru yeroo ammaa kana mana hidhaatti kan akka mana hidhaa Saudi Arabiyaatti fi iddoo biraas Yemeniif iddoo adda addaa Somaaliyaa keessa Jibuutii keessatti kan rakkataa jiran jiru. Saamichi lafaati jira, saamichi qabeenyaa jira, saamichi adda addaa Oromoo irratti gaggeeffamaa jira. Ajjeechaan guyyaa guyyaadhaan Oromoo irratti adeemsifamaati jira. Beelli Oromoo miidhaati jira. Baqachuun biyyaa baqachuun kan Oromoo miidhaa jira. Kanaaf egaa lammii isaaniitiif kan sirbanii yookiin weellisan weellistoota keenya hedduu galatoomaan jedha. Egaa har'as qophii addaa tokko Zaak Duubee wajjin qabannee dhiyaanneerra. Keessummaas ni qabna. Dubbii hima adda bilisummaa Oromoo kan biyya alaa obbo Billoo Garbiis dhimma qondaaltota adda bilisummaa Oromoo laalchisuudhaan yaada kan nuu kennan ta'uu gaa jalqaba irratti kan eegalluuni dararamaa yeroo ammaa kana lammiin keenya Saudi Arabiyaa keessa jiru irratti xiyyeeffachuun kan irratti xiyyeeffannu yeroo ta'u ittaan sudaan akkuma sila himee haala fayyaa qondaaltota adda bilisummaa Oromoo haala sodaachisaa keessa haala hamaa keessa akka jirudha. Gama sii kan nu dhaqqabaa jiru hospitaalatti maaltu ta'e yeroo ammaa kana Burraayyuu keessatti immoo maaltu ta'aa jira kan jedhu kan laallu ta'a. Saamicha lafa Oromiyaa kan yeroo dheeraadhaaf deemsifamaa ture. Amma immoo biltsiginnaadhaan bifa adda ta'een kan itti fufaa jiru kanas amma tokko kan ilaallu ta'a. Egaa weerara daangatiin immoo faannoo hidhachiisuudhaan biltsiginnaan mootummaan naannoo Amaaraa walumaa galatti warra aangorra jiran gama tokkoon faannoo hidhachiisuudhaan gama biraatiin immoo shanee jechuudhaan Oromoo ajjeesuudhaan yeroo ammaa kana saamicha lafa Oromiyaa irratti godhamaa jiru Oromiyaa balleessuuf yaalii godhamaa jiru kan laallu ta'a. Gama sanaan immoo dubbii jibbiinsaa yeroo ammaa kana goggodhamaati jiru keessattuu warra finxaaleeyyiitiin Oromoo akka bineensa tokkotti akka bulguu tokkotti akka nama dhiiga namaa dhuguu tokkotti dhiyeessaa jiru. Diraamaan kana dura ijoollee barattoota Dambidolloo irratti jalqabamee ture. Amma immoo bifa isaa jijjiirratee as dhufaa jira. Kana irrattis waan jennu qabna egaa hanga dhumaatti nu wajjin turaan jedha. Garas akka otoo sagantaa keenya hin jalqabee waan jettoo jiraatu.
Dubbiilee gurguddoodha kan qabannee dhufnee jirru keessattuu keessummaan as of biratti affeerree jirru kuni dhimma hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo baay'ee miidhaa gurguddoo keessa jiranii manneen hidhaa keessatti akkuma beektan baay'inaan manneen hidhaa keessatti manni murtii haa ba'an jedhameeti manni murtii haa ba'an jedhee murteessus abbaan alangaa fi poolisiin waliin ta'uun hooggantoota adda bilisummaa Oromoo gurguddoo manneen hidhaa adda addaa keessatti dararaa jiru kan ilaallu ta'a. Saawud Arabiyaa irratti maaltu jira? Maaltu ta'aa jira? Maddi rakkoo sanaa eenyu? Akkamitti furamuu danda'a? Ergaan achiinuu dhufaa jiru ummata biyya keessa jiru, ummata biyya alaa jiruun gama adda addaatiin qaamota miidiyaatiif ergaan ummanni kun dabarsaa jiru walumaa galatti maal fakkaata kan jedhus kan ilaallu ta'a. Wanti bakana maqaa amantiitiin Finfinnee keessatti deemaa jiru guutumaan guututti haala biyyattii waan reflect godha waan ta'eef keessattuu lafa qotee bultoota tuulamaa bifa akkamiitiin akka qoqqoodamee maqaa amantiitiin siyaasni ittiin daldalamaa jiru kan ilaallu ta'a. Dubbii hedduutu jira. Ummanni Wallaggaa lafarraa akka duguugamee dhumatu waan itti murtaa'e fakkaata. Kana gochuudhaaf ololli tibba kana biltsiginnaan hundi keessatti hirmaattee adeemaa jiru. Ololli ummata Wallaggaa irratti adeemaa jiru. Ololli ummata Wallaggaa bineensa fakkeessanii dhiheessuudhaaf yaaliin taasifamaa jiru kun maalirraa maddee eenyutu duuba jira? Qaamni kana sponsor godhee afootti oofee deemaa jiru eenyu kan jedhu kan ilaallu ta'a. Biyya miidiyaaleen Oromoo dubbachuu haasawutti dhorkamanitti miidiyaaleen biyya keessaa broadcast authority irraa laayisansii qaban biyya keessatti ummata tokko irratti jibbiinsa hagana yoo geggeessan gaafa OMN biyya ture sana wajjin maal fakkaata kan jedhus kan ilaallu ta'a. Waan hedduudha kan as keessaa qabnu kana jennee osoo dhimma Saawud Arabiyaatti hin darbin dura I think keessummaa kennas akka dafnee gaggeessuu dandeenyu dhimma hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo keessa jiran odoo ilaalle akka keessummaa kennas hin tursiifne Dajan. Gaariidha obbo Billoo Garbii kan biyya alaatti dubbii himaa adda bilisummaa Oromooti. Waa'ee warra Saawud Arabiyaatti yeroo ammaa kana rakkataa jiranitti irratti illee yaada nan kenna jedhe. Kanaaf sanuma kan wal qabsiifnu ta'a. Jalqaba gara qondaaltota adda bilisummaa Oromoo amma maal keessa jiru kan jedhutti darbuudhaaf maal keessa darbaniiti amma maalirraan ka'uudhanii haalli jireenyi isaanii yookiin lubbuun isaanii haala hamaa keessa haala sodaachisaa keessa dhukkubsatanii kan jiranii sababni isaa maali kan jedhu dura kaafna. Egaa kana dura akkuma himamu qondaaltonni adda bilisummaa Oromoo kuni iddoo tokkotti miti kan hidhamanii har'a iddoo tokko kaasanii iddoo tokko geessu har'a iddoo tokko kaasanii iddoo tokko geessu yoo xinnaate mana hidhaa 10tti hidhamaniiru. Baay'inaan immoo kan hidhamaa turanii buufata waraanaati. Kaampii waraanaati. Sababa kana warra isaaniitiin wal quunnamuudhaa fi carraa hin kennamuufi sababa kanaan nyaatan akkasumas psychologically miidhamaa akka turanidha. Kan akka Battee Urgeessaa keessattuu yeroo filannoo sana burtukaan kan boordi filannoo sana gaggeessitu fuuldura dhaabbatee gaaffii seeraa kan gaafataa ture. Dhimma qabsoo Oromootii fi kan adda bilisummaa Oromoo warra hidhame immoo mana hidhaa deemu gaafachuudhaan hojii boonsaa hojjetaa kan ture. Awaash Arbatti hidhamee yeroo jedhu sadafiidhaan dhaanii lafa buruqsanii illee akka turanii yaadanna. Egaa iddoo adda addaatti keessattuu Galaan kan jedhamu kuni Oromiyaa keessatti kan argamu buufata waraanaa hamaatu jira. Gara fuulduraatti achi keessa maaltu jira kan jedhu dokumentiin nu bahaa jiru jira. Sanarratti hundaa'uudhaan kan ibsinu ta'a. Garuu jarri kun baay'inaan lafa akkasii fa'aatti kan miidhamaa turanii ji'a 4 olii fi maatii isaanii otoo hin argin ji'a 4 oliif turanii. Jarri kuni manni murtii sinin barbaadu sinin bilisa jedhee dagallakkisee tureera. Garuu poolisiin fi warri tikaa olii gad fuudhanii mana hidhaa tokko gara hidhaa tokkotti deddeebisaa turanii yeroo dheeraadhaaf. Sababa kanaan kan ka'e dhiyeenya kana nyaata lagatna nyaataa jalqabanii nyaata lagachuu jalqabanii guyyaa 10 ta'eera.
laga informationidhaan malee namni isaan beeku iddoo isaan jiran waan hin beekne fi ta'uun oolu jedhamaa ture garuu bultii 10 fi lagannaa nyaataarra turanii sababa sanaan of dadhabanii yeroo isaan of dadhabanii jedhanii mana yaalaa geessanii tasumaan lafa waraanaa sana gara Burraayyuutti dabarsan Soossanyaa poolis xaabiyaa jedhuun natti fakkaata. Achitti dabarsanii jara kana kana booda maatiin kan beekee maanguddoonni dhufanii miilla irratti kufanii jarri kun nyaata akka lagannaa nyaataa sana akka dhaabban godhanii garuu waan of dadhabanii keessattuu Kennasaa Ayyaanaa Mikaa'el Booranaa fa'a akka malee Battee Urgeessaa jarri kun sadan akka malee of dadhabanii kan akka Mikaa'el Booranaa fi Kennasaa Ayyaanaa durumaanuu dhibee sukkaaraa kana qabu Battee Urgeessaa fa'aa ka'ee deemuudhaa waan dadhabeef firaashii goggogaa lallaafaa kan ta'e osoo hin taane jajjabaa taana akka kennamuuf jedhameeti sadarkaa sanatti yeroo ammaa kana laafaniiti jiru jarri keessattuu jarri jahan Kennasaa Ayyaanaa Mikaa'el Booranaa Lammii Beenyaa Daawit Abdataa Battee Urgeessaa fi Gadaa Gabbisaati gaa jarri kun bifa kanaan yeroo ammaa kana hospitaala geeffamanii turani hospitaala sana gulukooseen kennamee fi wanti tokko godhame booda ammas gara Burraayyuutti deebi'uu isaaniiti kan nutti himani dubbi hima ABO biyya alaa Billoo Garbiitti otoo hin darbin dura maatiidhuma keessaa namni tokko kan nutti hime isa dhaggeeffannee gara Billoo Garbiitti darbina. Hello, Dejenee Guutamaan jedhama. OMN irraan bilbila qondaaltonni adda bilisummaa Oromoo dhukkubsatanii akka hospitaala seenanidha kan dhaga'amu. Sababni isaan akka hospitaala seenanii godhe maali? Mee jalqabaa kaasii haala jiru hundumaa nutti himi. Kaleessa jechaan guyyaan isaa maal inni kamsiidha? Miti gaafa lammaffoo galgala galaan iddoo namni hin gaafanne turan jarri kuni achi gara Burraayyuutti darbanii kaleessa ganama immoo gaafa roobii jechaadha jaaroleen waan kana dhaqanii akka nyaata itti fufan isaan gaafatan. Sana booda maaliif nyaata dhaabuu kana dhiisaatii akka nyaatatti deebitan jedhanii jaaroleen wal guuranii dhaqanis maatii ture wajjiniin achi jira. Maali nyaata kee ofii ajjeesinaa jedhanii kadhatanii waan kana maaliif goone jedhanii yoo deeffatanii isaan himanii nuti seerri biyyattii bilisa nu baasee jira naannoodhaa jalqabee amma federaalatti bilisa jedhamneera odoo kanaan jirru nu kaamsanii jiru nu kaamsurra immoo iddoo maatiin nu gaafanne ji'a 4 ol nu dhoksanii kaanii kanarraa du'uu nu wayya jennee kana murteeffannee jedhanii didanii jaaroleen immoo sirritti irra ciisanii irratti jilbeeffatanii kadhatanii tole jedhan dhumarratti tole edda jedhanii galgaluma sana hospitaala geessanii gulukoosii kennanii fi achuma Burraayyuutti deebisan poolis hospitaalitti. Ganama kana immoo deebisanii ammas poolis hospitaal geessanii garaa isaanii keessa isa orgaan cheek godhamee fi akka nyaatuu danda'an waan xixinnaarraa ammaan tana shaayii suuppii sana fudhattanii nyaatatti deebi'uu dandeessu jedhamaniiru kanarra jiru amma ol deebi'anii achi jiru. Mee achi keessa namoonni of dadhaban yookiin of wallaalan jiru jedhanii mee maal argite isaan yeroo faana turteeti yookiin amma yeroo wajjin jirtu? Jara keessaa obbo Mikaa'el fi Kennasaan hirkisa namaatiin kan deemu of danda'anii hin ijjatanii hirkisa namaatiin deemu inumaayyuu edda kaleessa gulukoosii galgala fudhatanii har'a wayyaa xinnollee dubbachuu hin danda'u. Egaa fuuldurumatti fooyya'aa deema jennee yaannaa isaan lamaantu akkasitti hubamee gara yaalatiin nyaata akka danda'an hundi isaaniitu akka jalqaban himameera. Obbo Batteen keessatti immoo tiruu isaatiif irratti wanti addaa waan mul'ateef sakatta'iinsa addaa ajajameefii jira. Sanaaf dhiiga kennee riizaltii gaafa wiixataatitti eeggataa jira.
Egaa jara sadan keessattuu Kennisaa Ayyaanaa Battee Hurgeessa fi Mikaa'el Booranaa hedduu akka miidhaman dhagahamaati jira. Batteen waan irra ciisullee firaashiin addaa akka ta'uuf kan jedhu tokkoon dhagaye ciisuu dadhabee gara tokkotti ciisuus illee kan akka inni dadhabeedha kan dhagahamu maal nutti himu? Maal barbaaddu jennaan egaa mana hidhaa haaraatti dhufanii firaashii koo kan duraan achi jiru sana fudhadhee hin dhufne bakkin ciisuu natti hin tolle firaashii jajjabaasaa akka nuuf naa galu jedhee Batteen kana himate. Jarri kaanis immoo uffata qorraa daddabalataan nuuf fidaa waan akkasii gaafataniiru. Akkuma isin jedhe gara isaa kattaa'insaa Battee tiruu isaatiif wanti addaa kan jiru isa qofa. Malee jarra kaan akka wal fakkaataadhaan nyaata akka eegalan kan itti himames sanumarra jiru ammaaf. Hayyee maatii hidhamtoota qondaaltota adda bilisummaa Oromoo keessaa tokko kan taate yaada nuu kenniteef hedduu galatooma. Isinis baay'ee galatoomaa uummata biraan nu ga'uuf waan yaaltaniif. Garuu dhumarratti tarii wantati akka maatiitti ergaan dabarfattoo jiraate carraa sana siin kennatoo hin cufin. Egaa ergaan ani akka maatitti dabarfadhu jarri kun edda bilisa jedhamanii waggaa tokko ilaa amma kan hidhaman waggaa tokkoof gara waggaa tokkoof walakkaati. Jarreen kaan kan ga'u waggaa lama darbanis inuma jiru. Bilisa jedhamanii seerattiidhuma biyyattiitiin bilisa jedhamanii deebi'anii akkanatti ukkaanfamaniituma taa'aa jiru. Kanuma uummata biraan akka nu geessan kan barbaannu irratti immoo maatiin dhaqee gaafachuudhaaf lafti irraa fagaataa lafti bakkisaan taa'an jijjiirameet gaaf tokko iddoo tokko bakka amma jiraniin lafa waajjira kurnaffaa naannoo akkasiiti. Kana geejiba baasee maatiin bira ga'ee waan barbaadan kennuufii hin danda'u ulfaateera maatitti waan kana uummata biraan akka nu geessan barbaanna gara maatiiti. Egaa uummataan hin geenyaa egaa maatiis haa ta'u uummanni Oromoo walumaa galatti oduu akka dhaga'u abdii qabnaa hedduu galatoome. Galatoomaa isinillee hayyee fayyaa ta'e. Egaa maatii keessaa namni tokko bifa kanaan ture obbo Billoo Garbii kan nu ibse waan cimaadha. Gidiraa hamaa keessa akka jiranidha. Keessattuu lamaan isaanii Mikaa'el Booranaatii fi Kennisaa Ayyaanaa namnoo deeggare malee deemuu akka hin dandeenyedha. Battee Urgeessaa immoo tiruunsaa miidhamee akka jirudha. Battee Urgeessaa baay'inaan yeroo hedduu reebamee akka jirudha kan warra achi keessaa ba'anis kan nutti himaa turani. Jarri kun isaan kaan lamaan immoo rakkoo dhibee dhiigaa yookiin sukkaaraa jedhan kana kan qaban ta'udha kan himamaa ture. Yeroo ammaa kana danda'anii deemanidha. Akkuma kana dura Jawaar Mohaammed fa'aa kadhannaa jaarsoliitiin dhaabanii malee nyaata hin nyaannu jedhanii ofitti murteessine darara kanarraa ofitti murteessine nyaacha dhiisuu wayya kan jedhu irraa ka'e. Mee gama keessanii maal nutti himtu obbo Billoo Garbii? Okay. Tole hunda dura obbo Zaakii fi obbo Dajanee hedduu ulfaadhaa warri OMN carraa kana nu kennitanii sagaleen jaallan kanaa uummata Oromoo biratti akka dhagamu nu godhuu keessanii fi kanatti aansee akkuma atis jalqaba irra tuqxee akkasuma immoo maatii irraa namni ibsetti haalli jaallan keessa jiran haala ulfaataa fi jajjabaa keessa jiranii. Jaallan kuni gara waggaa 2 oliitti kan hidhaa keessa jiranii. Fakkeenyaaf amma Dr. Korneel Gammachuu yoo fudhanne marraa 6 ol mana murtii dhiyaatee manni murtii walaba jee gadhiisee jira. Garuu ammallee achumaan qabanii hidhatti deebisanii kan kalee malee dheengadda mana murtiitti dhiyaate. Manni murtii federaalaa lidataa kan waliigalaa nama si hidheeyyuu hin beeynu hanga namni si hidhe sun dhufee ragaa sirratti fidatee si dhiyaatu mana hidhaatti deebi'i jedhanii achi mana hidhaatti gad deebisanii. Kanaaf gartee akkuma warra maatii jaan jaallan kun hedduu mana hidhaa garaagaraa keessatti rakkachaa turanii dhibamaa turanii mana hidhaa 10 ol mana dhuunfaa
keessatti illee yeroo hidhamaniitu jira. Kan amma fakkeenyaaf Gammachuun fa'aa keessatti hidhamaa ture. Mana hormaata lukkuudhaa kan warra abbootii qabeenyaa bakka qinqin lukkuun bakka galtu qinqiniitu jira. Qinqin nama nyaatu. Qinqin mana lukkuu keessatti illee yeroo hidhame qaba Korneel Gammachuu Ayyaanaa jechuudha. Mana qinqin nama nyaatu kan halkan rafuu hin dandeenye, kan guyyaa boqonnaa hin dandeenye. Kana keessatti illee yeroo azabamaa turan qabanii jaallan kun waggaa darbe gara caamsaa 19tti kan mana hidhaa Hawaash Arbaa geessanii achirraa kaasanii yeroo sanarraa kaasee qunnamtiin maatiidhaa qunnamtiin gara silaa caasaa keenyaatiin jaallan kana hordofuun jajjabaa ture. Deebi'anii immoo akkumaatu jalqabatu hidhee mana hidhaa Galaan waraanaa kaambii waraanaa keessa geessanii achitti hidhanii jaallan kun achitti gaa of jibbanii namni isaan laalu hin jiru, namni isaan arku hin jiru, dhibdee hamaa fi haala ulfaataa keessa turanii murtii isa dhumaa gaa ifirratti fudhatanii guyyaa 10 oliif gara guyyaa 10tiif nyaata malee jiraachaa turanii jechuudha. Nyaata malee jiraawwaata kan dhuganii osoo waan nyaatiin akka malee laaffatanii achirraa gara Buraayyuu gaffidanii sababaa kanattuu namni dhagahee manguddoon warrummaanis harkatti laaffannaan fuudhanii hospitaala poolisii geessanii achitti wanti maatiin jechuu kun laalamee achirraa waan akka gilkoosii fi waan adda addaa fudhatanii akka waa fudhatan gad deebi'anii kana keessaa Korneel Dr. Gadaani nama akka malee dhukkubu achi keessa jira ammallee. Dr. Gadaan kun nama barreessaa waajjira Gulallees ture, nama sibiilli qaama isaa keessa jiru, nama umriilleedhaan nama bulaadhaa akka malee dhibamaa jira. Akkasuma immoo batteen nama duraan yeroo qeyroo sanillee akka malee tumamee miilli isaa kun, miilli mirgaa kun, miilli bitaa kun fottoifamee jira irraa yeroo sana. Akka malee sadafiinis tumanii caccabsanii turanii sanarratti deebi'ee immoo uleen reebichi hamaan ammarratti raawwate kun akka malee laaffatee tiruun isaallee miidhamuu isaati kan himamaa jiru. Jaal Kannasaan ammoo shukkara qaba. Kanarrattis nyaata dhiisuuf wanti adda addaa kun itti ol ka'ee Jaal Mikaa'el akkasumatti dura nama dhukkubaa jiru. Jaallan kun afran akka malee dhibdee ulfaataa keessa jiru. Haalli isaanii baay'ee nama yaachisaa jechuudha. Akkuma atu jette tinnisan malee deemuu hin danda'an keessaafuu qabina namaatiin ol kaanii deemanii jechuudha. Jaal Kannasaadhaa fi Jaal Mikaa'el jechuudha. Bifa waliigalaatiin haalli jaallan kun irra jiran haala hamaadha. Namoonni kun namoota qabsoo Oromoo keessatti warroota yoo laallu achirratti amma piikchara isaanii kana qeyroodha hedduun isaanii. Warra qooda qeyroo qabsoo Oromoo dabran kana keessattis sana durattis qooda olaanaa kennaa ture. Jaallan kaan ammoo jaallan aayidummaa sajoollummaa irraa kaasanii warri ka Jaal Mikaa'el faanis qabsoo kana keessatti sadarkaa adda addaatti qooda bifa adda addaatiin kennaa turan. Hoggana adda bilisummaa Oromoo qondaala qofallee osoo hin taane jaallan kun galmee seenaati. Jaallan hedduu kan biraatti wareegaman kuufata gartee buufata galmee seenaa qabsoo Oromoo kan isaan kana keessa jiru jechuudha. Kanaaf Oromoon isaan kana dagachuu hin qabu, ofiis dagachuu hin qabu. Kana qofaa miti. Hayyuduree dhaabichaatis, hayyuduree keenya Jaal Daawit Ibsaatis haalli inni irra jiru beekamaadha miti. Akkuma isaan kanaatti nyaata lagatanii taa'aa jiranmoo dhukkubsataa jiranmoo maal keessa jiranii namni quba qabu hin jiru jechuudha. Namni itti seenee laalu hin jiru, ukkaanfamanii akkasumatti marfamanii jiranii. Isaan kun inumaayyuu hidhaa jiran, hidhaa namaa wajji haasa'uun kan namaa wajji wal arkan jiran. Inni ammoo mana isaa keessatti marfamee haalli inni keessa jiru dhukkubarra jira, nyaachuu jira, dhiisuu jira, sagalee isaa namni dhaga'utti jiru hin jiru jechuudha. Bifa waliigalaatiin egaa hogganni adda bilisummaa Oromoo haalli inni irra jiru haala ulfaataadhaa fi baay'ee yaaddessaa fi kan nama gaddisiisu. Kana qofaa miti Oromoo guutuutu hidhaa jira. Kana maqaa dhawaa jirra malee Oromiyaa keessatti Mee Jaalbillo gaafii tokko sii kaasaa asumatti egaa jaallan kunniin hidhamanii rakkina akkanaa keessa jiranii marii biyyoolessaa hundaammataa ta'e geggeessaa jirra jedhee Abiyyi mataan isaa guyyoota muraasa dura walgahii Gamtaa Afrikaa irratti kaasaa ture. Addunyaa hundatti kana himaa ture. Mee kanarraa ka'uudhaan uummata Oromootiin maal jetta Jaalbillo? Akka dhaabaatti egaa yeroo adda addaas deebitanii ibsa adda addaa baasaa turtanii haala jaallan kun keessa jiranitti Oromoodhaan marii biyyoolessaa geggeessaa jira jechuun ergaan isaa yookaan hiikkaan isaa maalidha Jaalbillo? Ergaan isaa bifa waliigalaatiin uummata Oromootti qoosuudha. Uummata Oromootti qoosuudha. Kaan hidhanii, kaan ajjeesanii, kaan julmaadhaan mana hidhaa kaayanii marii biyyoolessaa geggeessinaa waggaa jedhan. Marii biyyoolessaa eenyutu geggeessuu deema? Isaanuma isaaniitu wal jidduutti geggeessuu deema. Ofuma isaaniitiif walitti dhufanii warra Yesmaanii Abiyyi walitti qabatee
warra silaa biyyaaf yaadu kan jijjiirama biyya sanaa fidu hundaayyuu hogganoota ABOs kan KFOs keessaa alatti dhiibee warroota ofiisaatii walitti qabate kanuma duraanuu biyya kana diigaa jiru. Kan biyyi isaan harkatti ciccittee balaan dilli kun nutti dhuftee lolli dilli kun ta'ee qabeenyi hedduun badee lubbuun namaa kumaatamaan itti dhumataa jiruu fi itti dhumaa jiru kan ikoonomiin biyyaa sadarkaa dahaarra jiru kana isaanuma kanaa walitti deebi'ee godhaa jira bara. Maal fida kan harkatti bututee biyyi kun sadarkaa kana ga'e silaa warra ifii isaaniitiifuu seeraa dhiyaachuu qabu. Qaamni walamni kan gartee biyya kanaaf yaaduu danda'u warroota hogganoota KFO kan dheengadda bahanii fi kan adda bilisummaa Oromoo warroota biraa qulqulluun dhufee biyyattiin kun dadhabanii harka isaanii bututtee ciccittee namni wal fixee biyya lolaa biyya waraansaa ta'ee jira. Namni bobbahee galaa hin jiru. Qotataan keenya qotataa hin jiru. Tiifataan keenya tiifataa hin jiru. Daldalaan daldalataa hin jiru. Biyya uummanni keenya Oromoon guutuun sammuun kun mana hidhaa keessa jira. Kan ala jiru sammuu isaatiin hidhaa jira jechuudha. Kana keessatti marii biyyoolessaa goona jechuun ummata Oromootti baacoodha. Ummata Oromootti qoosuudha. Kuni mariin biyyoolessaa kun ammallee wanti Oromoo laalu keessa hin jiru. Wanti Oromiyaa laalu keessa hin jiru. Kanaaf bifa waliigalaatiin warra biyya jiige warra biyya lola sadarkaa lubbuu nama dila kanaa fixe kanaatu walitti deebi'ee sargii godhachuu deema. Kun tarii aruuza isaanii kan dhumaa ta'uu danda'a malee waan dhimma saba keenyaa laaluu fi Oromiyaa laaluu miti jechuudha. Gaarii dhagaa qabxiiwwan birootti darbinaa egaa yeroo ammaa kana jarri lagannaa nyaataa guyyaa 10f godhanii jahan kennasaa ayyaanaa Mikaa'el Booranaa Lammii Beenyaa Daawit Abdata Battee Urgeessa Dr. Gadaa Gabbisaatiin haala hamaa keessa akka jiranii uummanni Oromoo akka haala isaan keessa jiranii nu hordofanii jira akka hordofanii humna keenya ol nutti ta'e iddoo adda addaatti fagootti hidhuu yeroo kaan hin arginu jedhu warri maatiiti. Egaa keessattuu warra amma dhibee sukkaaraa qabu yeroo yerootti nyaachuutu isaan irra jiraata. Dhibee sukkaaraa otoo qabanu nyaata guyyaa 10 fi nyaata malee jiraachuun hammam cimaa akka ta'e beekuun nama hin dhibu. Xinnoo kan beektaa nama gaddisiisu jirana. Ijoollee kan hundumaa qaaman beekuu baadhe keessattuu Mikaa'el Booranaa isa faana dhiyoo kana hidhamee iddoo biraatti hidhamee kan gallakkifame kan akka Malkaamuu Danuu warra jedhamanii itti gaafatamaa sabaa yookiin sagalee bilisummaa Oromoo kana ijoolleen kun xixiqqummaa isaaniitiin akka warra amma injifannoo qeerroo butee aangoo qabate kaleessuma karaadhaatti goranii miti. Ijoolleen kun xixiqqummaa isaaniitiin wara qabsoo keessatti guddatanii waa'ee qabsootiif waa'ee Oromoo waa'ee qabsoo Oromoo waa'ee mirga Oromoo malee waan biraa hin beekanii. Hedduu nama gaddisiisa. Lammii Beenyaa yeroo wayyaanis hin hidhame ammas deebi'ee hidhame. Kanaaf egaa Oromoon iddoo jiru sagalee akka ta'uudha. Mee gara Saudi Arabiyaatti darbina. Sana dura mee gabaabsiti obbo Billoo Garbii. Sinoo warri keessa carraa argattanii biyya alaa jirtanii warri biyya keessatti bifa kanaan dararamaa jiran obbo Daawud Ibsaa maal keessa akka jiran hin beeknu. Koloneel Gammachuu akkatti dararaa jiran beekamaadha. Abdii Raggaasaa yeroo hedduu dhukkubsataa dararaa keessa jira. Carraa argattanii warri biyya alaa jirtanii dhiibbaan akka irratti waan kanarratti godhamu wanti godhaa jirtan yaaliin godhaa jirtan maal inni kan jedhu gabaabsiti sana nuti miti sana booda gara Saudi Arabiyaatti darbina. Yaa tole akkuma atu jette warri ala kana jirru keessaafuyyuu karaa warra embaasota adda addaa mootummoota adda addaa warroota Afrikaa jiran kan AUs dabalatee Red Crosses dabalatee karaa adda addaatiin qunnamamee haalli isaan keessa jiran yeroo adda addaatti itti barreeffamaa jira irratti hojjetamaa jira. Gara keenyaan dirqama keenya halkaniif guyyaa waan kana yaadu jirra irratti hojjetaa jirra. Isaan qofaa miti Oromoo walii galaatiyyuu haalatti waan kana keessaa ba'uuf yaalii gurguddaatu godhamaa jira. Garuu wanni kun waan adda bilisummaa Oromoo yookaan miseensota ABO qofarraa hidhame osoo hin ta'in akka sabaatti kan Oromoodhaaf qabsaawaa turanii akka sabaatti kan hidhamanii bifa waliigalaatiin Oromoon biyya keessaaf alaa warroonni mirgaa dhala namaa irratti hojjetan warri seera irratti hojjetan warri dippiloomaasii irratti hojjetan ogeeyyonni adda addaa kan dhuunfaadhaan dandeettii adda addaatii fi qunnamtii adda addaa qaban hundinuu waan dirmannaa waliigalaa barbaachisu.
Kanaaf kana isaan qofa dubbachaa jirra malee kana mana hidhaa hedduu keessatti Oromoon bifa kanaan rakkataa jira. Kanaaf kuni hojii duula gamtaadhaa. Duula gurguddaa godhuu nu feesisaa. Kuni qaroo Oromooti. Ijoolleen kun akkumaatu jette ijoollee qabsoo kana malee waan biraan beekne kan umrii isaanii jireenya isaanii guutuu hanga rifeensa isaanii addaatutti qabsoo kanarra turanii kanneen irraa gatafan dargaggeessi mataa gurraachaa kunis warra qooda olaanaa ija hojii qeeroo keessattis hojii garaagaraa keessattis waan adda addaa hojjetaa turan jechuudha. Kanaaf jaallan kana Oromoon dagachuu hin qabu, ofiis dagachuu hin qabu. Warri karaa hundaan konneekshina adda addaa qabnu hundinuu yeroo duula gamtaadhaa irratti bannee mala tokkotti goonu jechuudha. Kanaaf kanuma dabalee ammallee irra deebi'ee hayyu dureen keenya Jaal Daawwitis haalli inni irra jiru hedduu ulfaataadha. Hin beekamu wanni tokkollee wanni namaaf galaa jiru hin jiru. Kana hunda callifnee manatti gallee yeroo rafnu miti. Wanni kun waan Oromiyaa guutuu keessatti bakka adda addaa ta'aa jiru. Laal waa tokkoon jechuu barbaada. Waggaa 3 irraa Shanee Wallaggaatii fi Shanee Gujii balleessinaa jaameeti bakka lamaan kana qofa maqaa dhaabamaa ture. Arrammoo Oromiyaan guutuun bakki Oromoon qubatee jiru guutuun Shaneedha. Maqaa Shaneetiin hidhamaa jira. Maqaa Shaneetiin ajjeefamaa jira. Kaleessa waggaa 8 dura garuu Gujiidhaa fi Wallagga qofatti maqaa dhaabamaa ture jechuudha. Arra duutii Wallaggatti uummata guutuu buqqaa jira. Wallotti buqqaa jira. Karrayyuun dhumataa jira. Mana Oromoo guututti gad deemaa jira. Oromoon waan kana callisee ofirratti ilaaluutti hin qabu. Ofirratti eeguu hin qabu kanumaan jechuu barbaada. Jane yaada obbo Billoon kaasaniin dabalataan waan tokko kaasee gara Saawud Arabiyaatti darbina. Saawud Arabiyaattis darbuuf akka ka'umsa nuu ta'uuf rakkoodhummaan amma Saawud Arabiyaa keessatti jiru mataan isaa ka'umsi biyya keessa, ka'umsi haala biyyaati. Osoo biyyatti kabajamnee, osoo biyyatti abbaa biyyaa taanee, osoo biyyatti Oromoon kabajamee biyya biraatti hin dararamu. Biyyi biraa akkuma baqattoonni biyyoota adda addaa irraa dhufan waliin hidhaman guyyaa lama tokkotti bahaa turan jedhanii baqattoonni Oromoo manneen hidhaa Saawud Arabiyaa irraa ibsaa turan dhagahaa turtan sana osoo har'a kennasaa ayyaanaafaati, osoo har'a lammii beenyaafaati, osoo har'a Jaal Daawud ibsaafaati biyya keessatti kabajamanii at least isaaniif sagalee taana oduu hin ta'in isaantu lammiilee biyya biraa jiraniif sagalee ta'a. Isaaniif dhiibbaa goona oduu hin taane isaantu lammiilee biyya biraatti akkanatti rakkachaa jiran kanaaf dhiibbaa godhaa ture. Wanti rakkoo hamma kanaa ga'uuf nu gahee jiru mataan isaa biyya keessatti mataa ol qabannee deemuu odoo dandeenya ta'ee ka biyya alaa mataa ol qabachiisuudhaaf bifa waloo ta'een har'a daqiiqaa 32 erga sagantaa kana eegalle dhimma isaanii irratti dubbachaa jirra. Silaa dhimma isaanii irra sa'aatti dubbannu kana dhimma waa'ee biraa waa'ee Oromoo fayyadu biraa irratti dabarsuu dandeenya turre. Kanaaf wanti biyya keessatti Oromoo mataa gadi qabachiisaa jiru kun wanti hooggantoota adda bilisummaa Oromoo irratti godhamaa jiru beekaa KFOs namoota muraasa maqaan isaanii dhahamu keessaa baasan malee hooggantoonni KFO aanaarra godinarra jiran kun kan ajjeefamee kan baqachiifamuu qabu baqachiifamee kan hidhamuu qabu hidhameeti bifa akkasiitiin marii biyyoolessaa maqaa jedhuun taappeellaa wanni sobaa akkuma biyya kanaan dura qabatee deemuun akkanatti nu gabbahee jira. Mataa qaqqabachuu kennaaf biyya alaatti dararamuu kennaaf biyyaa buqqaanee ari'amuu kennaaf ka'umsi guddaan kan jiru Oromoo fi Oromiyaa irratti gaafa nagaa arganne Saawudii irratti nagaa arganna. Oromiyaa irratti gaafa nagaa arganne ilmaan kenna qurxummii galaana diimaatiin nyaatamuu dhaabu. Oromiyaa irratti gaafa nagaa arganne ilmi Oromoo sammuu qulqulluudhaan baratee bahee hojii uumuudhaaf yaaduu eegala. Oromiyaa irratti gaafa nagaa arganne Oromoon walii galee harka isaatiin waan qabu walitti buusee beela Baalee jiruuf, beela Boorana jiruuf, rakkoo Wallagga irratti uumamee jiruuf gaafa san wal bira dhaabbachuu danda'a. Wanti biltsiginnaan rakkoo adda addaa keessatti nu saaxiltee asiin hoogganaa nurraa hiitee achiin biyya alaatti lammiileen kenna akkasitti akka rakkatan nu gootuuf akka isii irratti hin xiyyeeffanne silaa Abiy Ahmed yeroo ammaa kana waan kana irratti xiyyeeffachuu baannee waan kana irratti dubbachuu baanne rakkoo fi dararaa inni geessaa jiru sana irratti gaafa dubbanne waan isatti dhufuu danda'uu beeka waan ta'eef kana kanaan nu bocee kana irratti akka nuti fokas gooneeti Oromoof Oromiyaan akka nagaan arganne godhamuudhaaf waan hojjetamaa jirudha. Dhimmoota biroo booddee irratti deebi'a. Kana jedheen gara keessanitti deebisa Dajan. Hedduu galatoomaa gaa sa'aatiin keenya deemaa waan jiruuf dhimmoota birootti ceenaa yeroo ammaa kana hedduun hooggantoota adda bilisummaa Oromoo hidhaadha jiru.
harki caalu jechuun hin danda'ama. Kanaaf gama tokkoon warra kaafaa'oo akkuma zaak jedhee amma tokko keessaa fuudhanii warra kaan achitti hambisuun kaayyoo mataa isaanii qabu. Gama kanaanis Oromoo iddoo lamatti hiruudhaaf yaalii godhaa akka jiran uummanni keenya irratti dammaquutu irra jira. Gama kaafaa'oos haa ta'u abaa'oo warra hooggantoota warra mul'atan kan dubbataa jirru malee yoo xiqqaate kumootan hedduun kan lakkaa'amanii mana hidhaa adda addaa keessatti dararamaa akka jiranii odeeffannoon nu gahaati jira. Dhagaa walumaa galatti Oromiyaan mana hidhaa irra taate furmaanni isaa Oromiyaa mana hidhaa keessaa baasudha. Uummanni isaas kan mana hidhaa keessaa bahuu danda'u. Furmaanni kanuma ta'a. Mee gara Saawud Arabiyaatti darbina. Saawud Arabiyaatti irra deddeebinee rakkoo kana waggaa tokko oliif iyyaa turre ammas guyyaa guyyaadhaan iyyaati jirra. Kana ilaalchisuudhaani kaafaa'oon ibsa baasee rakkinni kun akka furmaata argatu. Gama biraatiin abaa'oonis ibsa baasee rakkoon kun furmaata akka argatu. Keessattuu waldaan dubartoota addunyaa kan Oromoo ibsa isaan baasanii hedduu gaariidha. Oduu keenya irratti kabarii goonee turre. Warra mootummaa Itoophiyaarraa abdii akkuma baqattoonni sun kutatan abdii waan kutate fakkaata waldaan kuni. Kanaafi akkaataa baqattoonni sun biyya sadaffaatti dhaquu danda'an irratti haa hojjennu kan jedhu waamicha kan dabarsaati jiru. Egaa mee naannoo sanatti dabooda kanarra deddeebi'een haasahaati ture. Waan jettan jedhaati gara sagantaa taanutti ceenaa tarii otoo gara yaada keessaniitti hin darbin Amarullaanoo biraa qabaate ana kan yeroo baay'ee mataan dhukkubsu dubartoota mana hidhaa sana keessatti ijoollee xixiqqoo wajjin rakkataa jiranidha. Isaan xinnoodhuma agarsiifne Amarullaa yoo qophii ta'e yaada kennaati. Maal godhamuutu irra jiraata? Kara Oromoo keessattuu Oromoon biyya alaa kan biyya keessaa hin rakkate malee waan hojjetu hin beeka. Oromoon biyya keessaa afaan qawwee jala jiraaf rakkate malee keessattuu warri xinnoo firiidamii qabu kan biyya alaa kun faa maal godhuutu irra jiraata kan jedhu yaada garasitti darbina. Tarii obbo Billoon yaada kana kennee Billoon rifata kana nu yaada kana nu kennee si gaggeessina. Tole, wanni Saudi Arabiyaa kun akkuma isin lachuutu tuqaa jirtanii biyyarraa walitti hidhata, biyya keessaa walitti hidhata. Kan akkuma reefu obbo Zaak jee Oromoon yoo biyya keessatti kabajaa qabaate biyya alaatti kabajaa qaba. Warri Oromoo biyya keessaa fi biyya alaattis kabajaa dhorke sirna biltsiginnaa ofiin jiru kan kaleessa OPDO ture kana. Sirni kuni wanni inni tolfameef biyya keenyaa fi saba keenya kabajaatti godhu, aadaa keenya sabajaatti godhu, eenyummaa uummata keenyaatii fi daangaa keenya eegee sabni keenya akka nagaan jiraatuuf ka tolee miti. Yoo dhugaa akka dubbannu taate waggaa 27 sirna kana jalatti Oromoon ka gubachaa ture. Lafti Oromoo ka cicciramaa ture, kan qoodamaa ture. Walloo ka naannoo Amaaraa jalatti gale. Sirna kana ture. Sirna amma isaa waggaa 3-4 turan kana keessattis kanarra Karrayyuun lafarraa wanna daangaa isaarratti lolamaa jiru, kan Walloo lolamaa jiru, kan Wallaggatti lolamaa jiru. Sirna kana keessatti Oromoon biyya keessaa akkuma reefurraa tuqaa jira rakkataa jira. Oromoon biyya alaa jirus biyya alaa keessatti illee kan harka keessaa qabuu fi uummanni kun akka walitti qabamee hidhamullee akka biyyatti galuu hin dandeenye. Kan achi keessatti akka torchi ta'an ka godhu jara kanaa jechuudha. Lammiin biyya qabu biyya keessa jiru kana laala. Ameerikaan lammii isaa tokkoof xayyaara kaasee deemee nama dhawa. Lammii isaa tokko deemee xayyaaraan dhaqee fuudhaa jechuudha. Kuni uummata biyya keessaatu fixaa jira. Kan bahe kun akkanatti as hin deebine akka chiis qabsoon goone achi keessatti qabamee torchi akka ta'amu waan mootummoonni lamaan walii galanii kallattiidhaan godhaa jiran. Lammii ofii akkana ta'u kan miikaa uffatu. Achi keessatti dubartii kaartoona irra dhalaa jira. Jara keenya nama kana yoo laallee namaa wajji dhalanne. Qaamni namaa kun akka bishaan danfisanii bishaan bulluqa qaamarratti naqaniitti qaamni namaa kun boshboshee akka nama ibiddaan gubateetti dhoohaa jira namni kun. Amma fuula kana laala. Nama kana waan inni fakkaata jechuudha. Ilma namaa akkana jiru tokko biyyattiin Suudiidhaa ofii isaatiifuu biyya gartee mirga dhala namaatiin diktaatara kophaa kan jiru kan beekame kan addunyaa irratti beekame kanaasuu ilma namaatiin qabne. Kan lammaffaa immoo sirni piippii kan biyya keenya keessa jiru ambaasii achi jiru wajji walitti qabatee lammii kana akkana gubuudhaa fi ibiddaan waan ifi biyya keessatti godhaa jiran biyya ollaa keessatti illee akka godhamu
irratti yaalii godhaa turan. Bar kana qofaa miti obbo Dajane sumarraayyuu kaasee mana murtii isaaniitti isin dhiyeessanii turanii bar. Hidhadhaban malee addunyaa kana bakka danda'aniitu kana malee bakka silaa Oromoon jirtu hundatti wanti isaan godhaa turan sirni isaan dura dabres Keeniyaadhattis Yemenittis bakkoota adda addaatti dhiibbaa godhamu hunda Oromoo baqatellee jala deemee sirni dabres hanti godhaa jira. Hanti godhaa ture adamsaa ture kunis sirnuma kana jira jechuudha. Kanaaf bifa waliigalaatiin akka adda bilisummaa Oromootti waggaa dabre Juun keessa ibsa jalqabaa kan baafne Juun 20 takkatti ture. Ammallee irra deebi'amee ibsi bahaa jira. Ibsi bahee jira. Wanti Oromoo kanarratti ta'aa jiru baay'ee nama gaddisiisa. Kaafaa'oonis akkasuma baase kan dubartoota idil addunyaattis arkee jira. Kanaaf bifa waliigalaatiin maal godhuu qabna isa jiru. Kanaaf wanti biyya sanarraa eeggatamu baay'ee xiqqaadha. Sirnichi sirna osoo lammii kana naa galchaa kan jiru biyyatti uummanni kun waa takka waan irraa barbaadu qabu biyya sanin naa deebisaa jiru. Duraanis rakkoo fi ararraafama gidiraa isaanii fi maatii isaanirra geetu biyya sanaa baase. Daa'imman kun baaratti kaan dhumee hiraata qurxummii ta'ee baara diimaatii fi baara hindiidhaatti kaan biyya san keessa dhaqee achi keessatti osoo dalagatanii of jiraachisan walitti qabamee duulitti baamee godhaa jira jechuudha. Osoo telefoona tokko lammiin kiyya haanaa galuu jee geejjiballee barbaadu suudiin ni galchaa. Bakka itti galchu waan dhabeef nama kana ofiisaatiifis qallabuu waan hin barbaanneef karaa fayyaa, karaa dhukkubaa, karaa adda addaatiin akka irraa hir'ataniif ibidda lafa gammoojjii Suudi Arabiyaa mana hidhaa adda addaa Riyaad, Jiddaa fi mana hidhaa garaagaraa keessatti hidhamee Oromoon gubataa jira. Wanti asaanu tokko duula gartee amma waan qabxiin dubartoonni kaasan sun qabxii gaariidha. Biyya sadaffaa akkaataatti harkachuu danda'an akkaataatti nagaan achi keessa namni kun itti wallaanamuu danda'u Red Crossiin akka dhaqee ilaalu Amnistiin akkaataatti dirmatu duula adda addaa biyya addunyaa kana keessaa Oromoon ala jiru kun godhuu qaba. Kan biraa immoo Oromoonni ala jiru imbaasiin biyya Suudiidhaa addunyaa kana hunda keessa jira. Oromoon of qabee guyyaa tokko lama imbaasii Suudii duratti bahee suuraa piikchara agartee namoonni achi keessa jiran kun miikkaadhaan ta'anii fi fuula isaanii kana qabatee imbaasii Suudii duratti qabee addunyaan akka ijaan arguu fi akka salphina isaan yakka isaan maqaa bareedaa addunyaa irratti imaamaa uffatanii yaa'an babbareedanii areeda dheeressanii yaa'an kana salphina kana akka arkan Oromoon biyya jiru hundaa koominiitiin ala kana jiru sagantaa qindeeffatee hiriira imbaasii addunyaa kan Suudi Arabiyaa jiru kan Suudi Arabiyaa kamuu durattu bahee iyyuu qabaa kan majuuniin gabaabsuu barbaadaa fayyaa ta'a egaa sagantaa gaawwan hin qabuuf hedduu ulfaadhaa nagaan jiraadhaan isin jagara kiyyaa. Gaarra hedduu galatoomii obbo Billoo Garbii dubbi himaa adda bilisummaa Oromoo kan damee biyya alaati. Egaa namni hundumtuu iddoo jirutti waan kana qindeessuun itti gaafatamummaa qabaa keessattuu immoo warri adda bilisummaa Oromoo uummata sochoosuudhaani kanarratti gahee keessan akka taphatan abdii qabna. Hedduu galatoomin jedha. Gara qabxii taanutti zaakotoon darbin gara wallooti waan otoon dubbatin darbine jira. Dararamuma kana wajjin wal qabatee dararamni Oromoon argu waan rakkoon Oromoon amma argu kuni kan biyya keessatiif kan biyya alaa waluma qabataati jira. Walloon irraanfatamu kan baay'ee yeroo ammaa kana taargeetii ta'ee miidhamaa jiru. Keessattuu finxaaliyyaa Amaaraa, milishoota Amaaraa, naannoo Amaaraa, faannoo warra jedhama, warra shororkeessota warra miidhamaa jiran keessaa uummanni walloo isa tokkodha. Har'a kaleessatti aanaa Arxummaa Fursee har'a jechuun guyyaa dhiifama. Har'a aanaa Arxummaa Fursee irratti ganda Waldahoo jedhamu irratti qonnaan bultoota sadii faannoon naannoo Amaaraa kan Makalaakaa kan jedhamu waraana biltsiginnaatiin deeggaramu qonnaan bultoota sadii manaa baasee ajjeesee mana isaaniitii baasee ajjeesuu duwwaa otoo hin taane mana isaaniillee akka gubeedha. Maqaan isaanii keessaa Affaaris Muummee namni jedhamu kun ilmi abbaa dhiiraati. Abbaan dhiiraa akka gara biraatti wallootti abbaa dhiiraa jechaan akka naannoo iddoo biraatti Oromoo biratti abbaa gadaa jedhamu ilma abbaa gadaatu ajjeefame jechaadha. Gara naannoo biraatti fudhan. Karrayyuu keessatti abbaa gadaatu ajjeefame. Walloo keessatti immoo ilma abbaa gadaa yookiin ilma abbaa dhiiraati kan ajjeefame. Kan biraa Ibrahim Mahammadii Aliyyi, kan biraa Ilaalaa yookiin Hussein Qaadii nama jedhamudha. Kana malees egaa dargaggoonni naannoo sana jiranii aanaa Arxummaa Fursee baay'inaan qabamanii marsamanii qabamanii mana hidhaatti akka deemsifamanidha. Kan biraa namoonni 500 ol kan Shawaroobit mana hidhaa Shawaroobit keessatti hidhamaa turanii
akkuma qondaaltota adda bilisummaa Oromoo kana maatiin isaanii hin beeku maalirra akka jiranii yeroo ammaa kana immoo achiyyuu baasanii gara Awaash Arbaatti dabarsuun hin oolamne kan jedhu jira. Kaan immoo jarri kun achi baafamanii rashanamuudhaan hin oolle kan jedhu sodaa guddaa keessa jira jechaadha walloon. Kanaafi Oromiyaa irraa fagaannetti naannoo kanatti miidhamaati jirra. Oromoon nu iyyaafadhaa sagalee nu ta'a jedhu gama biraatiin gara baateettis naannoo daangaa Affaar irratti kan jiru warri liyyuu haayil jedhaman kuni achi gamanatti ce'uudhani qonnaan bulaa tokko irratti tarkaanfii fudhachuudhani akka ajjeesanidha. Kanaaf gidiraan kun biyya alaatiif biyya keessa hin jiru iddoo Oromoon jiru hundumatti sababa sirna biltsiginnaa Abiyyi Ahmadiin gaggeeffamuutiin kan jedhu Zaak gara keettan deebisa. Odeeffannoon naqaqqabaa ture tokko jira. Hidhamtootuma Saawud Arabiyaa kana wajji wal qabatee mootummaan Tigraay rakkoo biyya keessatti isaan mudatee jiru wabeeffachuudhaan warra Saawud Arabiyaa wajjin dubbachuudhaan at least ilmaan isaanii irra dararaan akka ga'uu hin dandeenye akka waliin dubbatanii fi yeroo qabamanis rakkoo adda addaa akka irra hin geenye dubbachuudhaaf yaalee akka taasisan jechuudha. Biyya akka addunyaatti mootummaa ta'ee ganaa recognize hin godhamne Zaaki yaalii duwwaadha iyyuu miti gara biyya sadaffaatti dabarfachuudha fi qophii isaanii akka xumuranidha. Saawud Arabiyaa qofa irratti hin ta'in Yemenitti ijoolleen kenna baqattoonni Yemen jiranis na dubbachaa turan. Bifuma akkasiitiin Yemen keessatti istaatasiin isaanii kabajamee rakkoo biyya keessatti isaan irra deemaa jirurraa kan ka'e ilmaan Tigraay bifa addaatiin ilaallamanii akka kunuunsi godhamuuf istaatasii assaayilamii gara biyya biraatti deemuu akka argatan gochuudhaaf hangana lammiidhaa quuqamu jechuudha. Abiyyi Ahmad waan baay'ee kadhatamee dhabe. Baay'inaan namoonni adda addaa yommuu kaasan biyyattiin ikonomiidhaan kuftee jirti. Rakkoo diinagdee biyya mudatte kana irratti akkam godhee lammiilee kana biyyatti galchuu danda'a. Lammiileen Saawud Arabiyaa piriikondishinii isaan dhiyeessan keessaa maallaqa xiyyaaraatu nuti hin barbaannu. Maallaqa xiyyaaruma kan keetiifuu daldala sii baafna. Tikeeta lammiilee kanaa hin kunna. Warroonnummaan mana hidhaa keessa jiran baay'inaanuu warroonni gama adda addaatiin faayinaanshalii capable ta'anii biyyatti galuu danda'an hedduutu jiru. Ati haaluma kana lammiidhuma kana hin fudhadha jedhii tole nuu jedhii jedhanii karaa imbaasiitiin irra deddeebi'anii yaalanii leencoo baatiifa waan isaan guyyaa muraasa maxxansanii xalayaa isaan guyyaa muraasa dura maxxansan tokko argeen ture. Kolfaan na ajjeesee akkasumatti irra darbe. Isaan maal jedhu namni akkasitti hidhamee akkasitti dararamaa jira maastaawoqiyaa jedha. Yakkaatiit 2024 jedha. I think 2014 jechuun barbaadanii na fakkaata. Negligensiin hangana barreeffama irra jiru kun illee kan argitu akkanumaan just bakka gaduma darbeetumamee xalayaa kana haa argan jechuu malee akka waa itti dhimmamanii hin goone kan mul'isudha. በጅዳና አካባቢ ለምትኖሩ ሰነድ አልባ ኢትዮጵያን በሙሉ ቆንስላ ጽሕፈት ቤት ፓስፖርት የሌላቸው ወገኖችን ዜግነት በማጣራት የጉዞ ሰነድ ማዘጋጀት የጀመረ በመሆኑ ከየካቲት 4 2014 ዓ.ም ጀምሮ ማመልከቻና ማንኛውም ማንነታችሁን የሚገልጽ ማስረጃ በመያዝ ቢሮ ቁጥር 12 እንድታሳውቁ ይል namni mana hidhaa keessatti rakkate lubbuu fi du'a jidduu jira. Inni waa'ee warra ala jiranii warra mana hidhaadha ala jiranii warra bifa adda addaatiin qabamanii hin hidhamne koottaa jira. Namoonni tokko akka nutti himanitti sababa kanaaf warroota hidhamne hin jirres walitti qabanii nu hiisisuudhaaf nu waamaa jiranii jedhu. Xalayaa kanaan warri imbaasii bifa akkasiitiin kan waamaa jiran. Warri ala jirummaa carraa adda addaatiin badeetis karaa daangaatiinis gama adda addaatiin baduudhaafis ta'u carraa qaba. Warroota mana hidhaatti kunoo lammiilee keetii fudhadhu ati biyya sana ta'u namni maal si barbaachisamee maastaawoqaan qaban paaspoortiin qaban deemi afaan biyya keessaa tokkoon dubbise. Ani guraagee yoo jedhe afaan guraagee nama dubbisuun namni kun guraagee ta'uu mirkaneessa. Ani Oromoo yoo jedhe Oromoo nama dubbisuun afaan Oromoo dubbachuu isaa mirkaneessa. Namni bifa akkanaatiin baqatee waan uffatu dhabee peestaalii uffatee ciisaa jiruun waan lammummaa isaa mirkaneessu hin qabu jechuun dhiiga lammiilee irratti qoosuudhaan garaagarummaa hin qabu. Akkamitti namni fakkeessaa ani noobeelii addunyaa odoo hin taane eebba haadha ilmaan Oromoottu na cinqaa gaafa isaan na eebbisan gaafa isaan na abaarantu
waan guddaan anaaf gaafa isaan na eebbisan namni jedhu tokko mee ijoollee haadha taatee ilmaan bifa akkanaatiin qabattee mana hidhaa keessa seentu irratti guyyaa tokko dhimma kana bahee dubbachuu dhabuun isaa asiin immoo akka argaa jirtu rakkoo faayinaansiitillee jettee akkan qaban Shimallis Abdiisaa quufee kunoo birrii shaantaadhaan baadhatee naannoo irra deemaa hiraa jiru kana osoo lammiilee kana hin galchina jedhanii parsantiin 50 maallaqa inni tibba kana facaasaa jiruyyuu ummata baay'ee biyyatti galchuu danda'a. Dhimmoonni kun wantoonni godhamuu danda'an wantoota hedduutu jira. Hin barbaanne galchuu hin barbaanne dararama lammiilee kana irratti xiyyeeffannee akka nuti dibbannuu fi shiraa fi sharrii siyaasa isaa jalaan adeemsifamuuf akka jalaa hin gufanneef nu ajandaa kanarra nu kaa'ee ofii ajandaa biraa bocatee ittiin deemu san waan barbaaduuf akka dhimma yeroo tokko hin argitu ijoolleen akkana rakkatteetuma jirti ijoolleen akkana rakkattee jirtu dhimma isaanii dubbannu dhimma Oromiyaa dhimma biraa odoon kaafne dhimma biraa guututti hin dhiifnu dhimma biraa yoo dubbannu waa'ee ijoollee Saawudi Arabiyaa dubbadhaa waan biraa dhiisaa akka jedhan tokko iyyuu ergama siyaasaa rakkoon Oromoon gama adda addaatiin irra jiru akka hin dubbatamnee fi ajandaa kanarratti haa xiyyeeffatanii isaan achitti haasa'aa yoo oolan maal godhuu danda'an jechuudhaan bifa akkanaatiin nu waan kana keessa nu kaa'ee sirna Minilik ofii ijaarrachuu barbaadu san deeffachuudhaaf Abiyyi akkanatti rakkachaa jira. Abiyyi nabsee lammiilee qabsiisee dhiiga lammiilee jiksee qumaara siyaasaa isaa taphachuudhaaf haala toluuf taphachaa jira. Oromoon gama hundaan dammaqee Oromoon gama hundaan beekee lammiilee kanniininis sagalee ta'a. Biyya keessattis lammiileen kenna dhumaa jiran Wallagga dhumaa jira. Karrayyuun akka argitan abbootii gadaa ija isaanii irraa ajjeesanii warri ajaja kenne kunoo pileenii xiyyaara dhuunfaatiin Shimallis Abdiisaa naannolee irra zooraa maallaqa qoodaa jira. Ajaja kan kenne Araarsaa Mardaasaatiif Shimallis Abdiisaa fa'a xiyyaara dhuunfaatiin pileenii dhuunfaatiin naannoo irra zooraa abaaboo walitti yoo kennan abbootiin gadaa Karrayyuu gumaan nuu baha jedhee Oromoon eegu Shimallis Abdiisaa fa'a bifa akkanaatiin maallaqa ummata Oromoo kan Saawudi Arabiyaa jiru miti. Biyya alaa irraa hundarraayyuu walitti qabee jiraachisuu danda'u naannolee irra deemee yoo qoodu warra sirna kanaan sirna Oromooti jedhu warra kanaa jaarsa ta'ee jala deemee Oromoodhaa hojjetaa jiran nu obsa akkamii obsita ani waan kaadiree biltsiginnaa keessaa wanta naa galuu dide keessaa tokko namni bifa akkanaatiin jiru daa'imman guyyaadhaan du'aa jirtu dubartoonni bifa akkanaatiin jiran dargaggoonni bifa akkanaatiin jiran dargaggoo peestaalii uffatee biltsiginnaa waan kanaaf naa obsaa jettuuf ani hojii manee tokkoon kenneefiin xumura mee peestaalii uffadhaati simintoo gogaa irra biiroodhuma keessanitti guyyaa 2-3 rafaati akkamitti obsi akka lammiilee kana obsaa jedhaatii bahaati gorsaa achi booda peestaalii qullaa simintoo duwwaarra mana fincaanii laddatti daa'imman qabattee rakkoo akkanaa keessa jiraataa nu obsaa fixaa jira nu obsaa I think obsaa jechuun akka kiyyatti hiikkaan ani itti kenne gaafa isin dhumattan ajandaan kunuu hin cufama hagasin nu obsaa jechuun fakkaata wanti isaan godhaa jiran imbaasiin konsilaan wanti jedhamu hin jiru akka argaa jirtu biyya hoggantoota Afrikaa garagaraa waamteeti akka biyya G7 kanniinitti waltajjii gooteeti diggisii waltajjii saniitiif birrii biiliyoonataan gadi baaftee gadi jissitutu lammiilee kana biyya galchuu dadhabdeeti lammiilee kana simachuu dadhabdeeti yoo jedhamu anaaf hiikkaa tokkollee hin qabu. Amma kanaaf akka biyya alaatti waamichi godhamaa jiru haala dandameen imbaasii Saawudii irratti nu iyyaa jedhamaa jira. Yeroo tokko hin fudhadhaa dhugaadhaa imbaasii Saawudii irratti iyyamuun gaariidha. Namoonni tokko immoo bifa wal fakkaatuun imbaasiin Saawudii wanta nu godhen qabu mootummaan Saawudii wanta nu godhen qabu lammiilee keessan fudhadhaa jedhee lammiilee keenya dirqamaan fuudhee haa biyyatti nu galchu jennee dirqamsiisuu yoo barbaanne ta'e malee mootummaa Saawudii wanti gaafannu hin jiru. Qulfii kana cufuus banuus kan danda'u harka Abiyyi Ahmad jira. Abiyyi Ahmad irra nu haa iyyamu ka jedhu jira. Gara biraatiin garuu mootummaa Saawudii kana wanti gochuu hin danda'amu tokko jira. Lammiileen biyyaas kan haati kan ilmi isaa kan ijoolleen isaa bifa akkanaatiin rakkachaa jirtu walitti qabamtee maaloo mootummaa Itoophiyaa irratti akka dhiibbaa nu gootan jettee jedhanii
osoo imbaasiidhuma Saawud Arabiyaa waan biraati miti dhagaa darbachuudhaa miti hiriira bahuudhaa miti maaloo ijoollee kiyyan na jalaa du'aa jira maaloo ijoollee kiyyan na jalaa dhumataa jira kan jedhu kan ijoolleen isaa mana hidhaa kana keessatti akkana ta'aa jirtu abbaan haati obboleessi biyya keessa jirtan walitti qabamaati mee biltsiginnaa wannuma gootu argina odoo lammiin akkana nu jalaa dhumatu cadhifnee hin teennu imbaasii Finfinnee jiru imbaasii Saawud Arabiyaa isa Finfinnee jirutti dhaqaati maaloo mootummaadhuma Itoophiyaallee kadhattanii taatu maaloo galaanumarraanillee dooniidhaarratti nu rakkistanii taatu lammiilee keenya biyyatti nu galchaa jedhanii haa kadhatani hiriira baasin jedhu dhaqaas arrabsaa miti dhaxxanii waan biraa afaan badhaas itti dubbachuu miti afaanuma arabaa nama dubbattu tokko fafoo kaawwadhaati maayikiroofooniidhaan Saawud Arabiyaadhaan maallaqa isin qabdanii waan adda addaas gochuu inuma dandeessanii maaloo lammiin kiyya ilmi kiyya na jalaa du'e intalti kiyya na jalaa duute kana nuu godhi jedhaa piliis kadhaa hanga danda'amen jechuu imbaasiilee Saawud Arabiyaa baanee irraas Waashingtan DC'tti hiriira baanee deemnee abbaa kana namni nun jedhan jiru xalayaan qophaa'aa jira duulli tiwutaris qophaa'aa jira xalayaanis barraa'ee qophaa'ee jira xalayaa erguudhaan duula tiwutarii godhuudhaan mootummaan Saawud Arabiyaa waan hin beekne tokko illee hin jiru dheengadda jaarsummaa erganii qaanyii gadi Saawud Arabiyaa fi Itoophiyaan akkamiin waliin dhaabatanii akkamitti waliin misooman ka jedhu lammiileen asitti mana hidhaa keessa dhumataati mootummaan ergamtoota ergate san waa'ee walitti dhufeenya biyyoota lamaanii irratti waliin dubbachaa turan kana hunda dhageenyee jira kana hunda hin beekna warri gubbaa irra dhaabatanii jara kana difendi gochuuf mootummaan waan danda'ame dalagaa jira jedhan sobaa fi soba mootummaan kun uduwaa dalagaa jira ta'e lammiileen kun waggaa tokkoof walakkaadhaa miti ji'a walakkaayyuu achi turuu hin danda'an jedheen dhaabaa Dajane sittin deebisa dhiifama sitti dheeressa. Gaariidha dheeressine zaaki dhimmi kun dhimma cimaadha tituruma tibba kana hin turre torbee tokko waanuma kanaatti dubbataa turre kan jedhaa turres kanuma kan si ajaa'ibu zaak ijoolleen biyya keessa jiru namoonni quuqamanii biyya keessa jiranii karaatti embaasii Saawudii kan Finfinnee jiru akkamitti dhaqnaa jedhanii yeroo isaa waan tokko hojjetanii warri jooroo xabii jedhaman kuni warri silaa basaastonni OPDOtiif biltsiginna ijoollee namoota akkasii sana shororkeessuudhaani akka isaan hin tarkaanfanne godhaati jiru. Kanaaf egaa keessattuu warri ijoolleen isaanii jalaa akkanatti rakkataa jiran haadholiin abbootii gadaa ta'a abbootiin amantii ta'a mootummaadhuma sana difeend gochuudha namoonni ciccimoodha jennee Oromoon abdataa turan har'a gadi bahanii yeroo isaan mootummaa sana difeend godhan mul'ata. Kanaaf abbootiin gadaa abbootiin amantii jaarsoliin biyyaa akkuma kana dura waan gaarii hojjettanii kana hojjedha keessattuu dargaggeessi keenya gadi baanee sagalee keenya dhageessifna karaa nagaatiin jennaan OPDO'n jala buutee ijoollee kana shororkeessaa akka jirtu quban qaba zaaki gara biraatiin kan kolfisiise Abiy Ahmad kanarratti gadi bahee waa tokko haa dubbatu sila jedhee namni guyyuu Abiy maal akka ta'e sirriitti kan hin beekne Abiy gaafa barattoonni Oromoo naannoo Amaaraatti dhuman gadi bahee hin dubbanne garuu gaafa diraamaan Dambidoollotti hojjetame namni isa dursa hin jiru gaafa Hacaaluun Hundeessaa ajjeefame ittiin siyaasa isaa taphachuu malee waan inni jedhe hin jiru dheengaddum kana Nohoo Goobana nama qabsoo har'a Abiy faa aangootti fide kana gaggeessaa ture keessatti dheebotaa ture beelahaa ture nama akkasii gaafanni du'u baga duute illee hin jenneen Alamaayyoo Sheeteetiif immoo maalinni akka inni barreesse hin beektasaa miti kan xannoo ishee nama baay'ee ajaa'ibe Shimallis Abdiisaa pirezidantii Oromiyaati ani beeku blank cheekii kana qabateetuma deema kiisii keessaa natti fakkaata achitti miliyoona kenna asitti miliyoona kenna garuu warri Saawud Arabiyaa dhaqes Leencoo Baatii Faas kan jedhaa turanii biyyattiin waraana keessa jirti rakkina ikoonomii qabna rakkina maallaqaa qabna rakkina dinagdee qabna kanaaf uummata amma kana yeroo tokkotti fuunee galchuu hin dandeenyu kan jedhu ture garuu maallaqni kubbaa miilaa Faasilidaasii faadhaaf ergamaati ture Adaanach Abeebeetii fi Abbaba Shimallisitti maallaqni eessaa akka kennamu hin beeku iddoo biraatti kennamaati ture kan naannoo Amaaraatti kennamu baay'eensaa deebi'ee faannoo hidhachiisaati ittiin jira faannoon hin ba'u Faannoon immoo Oromiyaa keessatti maal akka inni hojjetaa jiru beekamaadha. Kanaaf garaaf namni baay'een Abiyyi meeshaa hidhachiisaa
Shimallis immoo maallaqaan deeggara kan jedhamee komiin itti dhiyaatamu. By the way, Zaak keessoodhuma biltsiginnaati fi kan dhaga'ee jirru hamma isaan waa'ee ijoollee kanaa waa tokkorraa xiyyeeffannaa kennanii fi waan tokko hin dhagaan. Hamma Shimallis faa kan itti jiranii waa'ee sababa ajjecha abbootii gadaatiin kan ka'e waan taayyeen faa dubbatan kanarratti gimgama miseensa OPDO kan ta'an hojjettoota naannoo Oromiyaa walitti qabanii guyyaa hedduuf gimgamaa sanarra jira. Gimgamaan sun inni guddaan waa'ee simintoo, daldala simintoo, jimaa kan kana fakkaatu eessaa fiddanii pablikiitti baaftanii mootummaa keenya irratti olola oofsiftan kan jedhudha. Wuskii cirrifkattan jettee eenyu faatu cirrifkate eenyu eessatti faa argite. Gimgamaa guddaan kana adeemsifamaa jira. Namoonni achi keessa turanii taayyeedhaaf waaqaa dhaabbatu. Yoo abiyyi qaqqabeef malee warri achi keessa jiran itti gurmaanii bifa sanaan gimgamaarra jira kan jedhudha. Kan biraa Zaak hojjettoonni naannoo Oromiyaa gaafin isaan kaasantu jira. OPDO walgahii OPDO dhuma abiyyi Shimallis faa adeemsisan irratti. Shimallis waggaa lamaan dura mana hojjettoota mootummaa Oromiyaatiif manni Finfinnee keessatti isinii kennama jedhee waadaa galeefit ture. Yeroo ammaa kana meerranni jedhanii gaafa gaafataniif deebii hin qabu. Kanaaf isaan amma kan ittiin irratti jirani waan sababa ajjecha abbootii gadaa sanaan kan ka'e waan isaan irratti deemaa jiru kana defend of gochuu irratti kan fuulleffatani. Egaa kanumaan irra darbineeti NGO taate Oromiyaani Shimallis akka nama NGO tokko moo tujaara tokko moo yeroo beektaa biyya Awurooppaa kun dhuftee warra Afrikaati kennaa kennitu sana fakkaata inni irra deemee kan inni kennaa jiru. Mee kanumaan gara saamicha lafaatii fi weerara naannoo Oromiyaatti darbina. Tarii Finfinnee keessatti yeroo ammaa kana lafti Oromoo duraan qircamaa ture. Inji yaadatta'u ta'e maaster pilaandhaan kan ka'edha. Kan ijoolleen Oromoo fincila kaaftee lola mormii kaaftee wayyaanee gara Maqaleetti ergite. Amma yoo argite lafti Finfinneef naannoo sun ciramaa jira. Liyyuu Astaraadar kan jedhan yookiin Finfinnee jalatti kan bulaa jiru Adaanech Abeebee dhuftee babal'ifteeti jirti. Amma lafti akka ajaa'ibaatti gurguramaa lafti cicciramaa jira. OPDO'n gurgurataa jirti, Biltsiginnaan gurgurataa jirti. Lafti Finfinnee kan Acaaluu siidaa Acaaluu irraa kaasanii Acaaluu faadhaaf iddoo dhabdee yeroo ammaa kana akka ajaa'ibaatti egaa gurguramaa akka jiruu fi hiraarchuu irratti wallolamaas akka jirudha. Yeroo ammaa kana yoo xiqqaate waldaalee amantii duwwaadhaaf Adaanech Abeebee fa'aa daangootti dhufanii gara miliyoonii 1.3 kaaremeetirii ta'u achi hiraniiru. Kunuu hin geenye jedhanii irratti wallolaa jiru. Gara Wallaggaatiif immoo fi iddoo adda addaatti lafa Oromoosa albuuda adda addaa qaba kana saamuudhaaf yaalii godhamaa jira. Gara biraatiin immoo Oromoo irratti olola hamaatu adeemsifamaa jira. Adeemsa kan jibbaati. Mee naannoo sana ilaallee sagantaa keenya gara cufuutti deemna. Ani waan guddaadha, ajandaa guddaadha. Ajandaan Biltsiginnaadhaan bocamee tibba kana godhamaa jiru tokko Oromoo gama danda'aniin akkuma godhanii ajandaatti darbaniiti Oromoon waan biraa irratti akka hin xiyyeeffannee fi wantoota saniin irratti akka dubbatu gochuudhaaf tokko kan jedhe dhimma Saawud Arabiyaati. Kan lammataa dhimma biyya keessaa tibba kana miidiyaaleen laayisensii broadcast authority qaban dur OMN jecha tokkoon mootummaa tuqeera jedhaati xalayaa of eeggannoo OMN itti barreessaa kan oolan amma immoo akka fedhanitti jarri akka fedhanitti bakka fedhanitti abbaa fedhanitti akka dubbatan eeyyamni godhamee fi konkolaataa qabatanii biyya keessa deemaa abbaa fedhaniin waan fedhan jedhaa haalatti jiraataa jirantu jira. Tibba kana maqaballeessiin ummata Wallaggaa irratti godhamaa jiru. Waan kana duratti billoon haala muraasaan kaasee ture. Gaafa shanee jedhanii duula Wallaggaa fi Gujii irratti eegalan duulli sun akka babal'atee Oromiyaa guutuu waliin gahu Jawaar irra deddeebi'anii dubbachaa turan. Define, defame, destroying kun maqaa baasanii bifa akkasiitiin akka nama fixuudhaaf deeman dubbachaa turan. Akkuma jedhame sana ta'e maqaballeessiin har'a ummata Wallaggaa irratti eegale kun boru ummata Arsii irratti
siidaa aanoleen dhufuuf deema. Boru uummata Harargee irratti siidaa calanqoon dhufuuf deema. Siidaa calanqoo uummanni Harargee dhaabbate seenaa sobaa irratti kan hundaa'e kan jedhu duraanuu haasa'aa jiru. Siidaan harma muraa aanoleen irra dhaabates siidaa sobaati kan jedhu duraanuu haasa'aa jiru. Kanneen walitti qabsiisanii bifa akkasiitiin guutuu Oromiyaa keessatti maqaballeessii akkasiitiif bahuudhaaf deeman. Maqaballeessiin kun ajandaan isaa seet ka godhamu Iskindir fa'aa akka mana hidhaatii bahaniin guutuu naannoo Amaaraa keessa deemanii wanti isaan hojjechaa turan biltsiginnaa naannoo Amaaraa fa'aa wajjin ta'anii aban fa'aa wajjin ta'anii wanti isaan dalagaa jiran maal akka ta'e mee itti aanaan hoogganaa Iskindir obbo Sintaayyoo Chokkol jecha inni jedhe kana takkitti dhageeffanneeti. Achi booda maaliif akka jedhaa deemaa jiran wantoota muraasa kaasee deebisa jira. እዚህ ውስጥ ውሻ አለ፣ ስንሞት እዚህ ውስጥ ውሻ አለ እየተባለ ነው። ውሻው ማን ነው? አማራ ነው ማለት ነው። አስኬሳ ስሬን ጅራ እዚህ ውስጥ ውሻ አለ፣ ስንሞት እዚህ ውስጥ ውሻ አለ እየተባለ ነው። ውሻው ማን ነው? አማራ ነው ማለት ነው። አማራ ህዝብ። ስለዚህ ani silaaudoo gaafa afaan Amaaraatiin ta'e ergaa isaaniif qabu jira. Amma akkuma jirutti akkuma inni jedhe sanitti afaanuma kenna deebiseeti. Ololli kun hundi adeemsifamaa kan jiru Oromoon Amaara jibbee lafarraa fixaa jira. Wanti Wallaggaan irratti ta'aa jiru dararaan uummata Wallaggaa irra gahee uummanni Wallaggaa waggoota 3 fi walakkaa yookaan 4 darban kanaaf bifa addaatiin dararaan irra gahaa jiru kana justify gochuudhaaf ummata Wallaggaatti ummata Amaaraa fixaa jira kan jedhu olola akka naashinaal ajandaatti qabatanii gadi bahanidha. Olola naashinaal ajandaa kana keessaa immoo waan keessaa butachuuf qabatanii dhufantu jira. Ummata Wallaggaa irra deddeebi'ee ajjeesuu lafarraa fixu waan barbaaduuf Abiy ajjeechaa sanaaf justificationin inni barbaadaa jiru ummata biraa fixaa jiran ummata biraa akkana godhaa jiran ka jedhu kana ajjeechaa bifa ammaa haga ammaa godhe kun isa hanqatee diroonii fi pileeniidhaan waan gochuudhaaf adeemu saniif justify gochuudhaaf akkana qabatee bahe. Kijibni isaanii immoo diraamaan isaanii daariktara dadhabaadhaan barreeffama waan ta'eef kijiba isaanii haala salphaadhaan irra geetta. Tokko ummanni Wallaggaa akkana na godhee jedhee himate kuno. ስዩም እባላለሁ። ወረዳው ጅባት ይባላል። ቀበሌው ጋሞ ጅባት ነው። እንደዛ ነው። መጀመሪያ ሲገባ ብር አምጣ ላይ ብር የለኝም እኔ ምንም የለኛ አልያዝኩም ስለው 10,000 ብር ወይፈን ሸጬ ነበረ እሷን ሰጠኋቸው ለነፍሴ ብዬ ይተውኛል ብዬ። ከዛ ክላሽ አምጣ ላይ እባክህ ገበሬ ነኝ እኔ የ6 ልጆች አባት ነኝ ምንም የለኝም ይሄው ይሄን እና ያዝኩት ማርያምን ስለው ጊዜ ማርያም ምንድነው አለና ከዛም በኋላ በሰደፍ መታኝ። በሰደፉ ሲመቱኝ ይሄን ማጅራቴን ሲመቱኝ ሰደፉ ተሰበረ። ሰደፉ ሲሰበርበት እንደገና በመጥረቢያ ዛቢያ መታኝ። ሞትኩበት። ስሞትበት ዞሮ ቦሮቹን አየና ተመልሰው እንደገና አብየ ብድግ አልኩ። ነፍሴን ዘርቼ ብድግ ስል እንደገና መጨረሻ ላይ በገዛ ቆንጭራይ በጎራዴ ነው ያረዱኝ እና እንደዛ መጨረሻ ላይ የሞቱ መስሎት ነው ተሄደው ወይስ አምንተው? አይ ሞቻለሁ። ሞተው ስሞት ጥለው ሄዱ። ልጄም ነበረ ታላቅ ልጄ እሱንም ማጅራቱን እንትን በሰደፍ Osas bakata, sometimes akitti jette waan dhiyeessituun illee hin jiru. Hagam akka maqaballeessi sanaaf fagoo deemuu isaanii irraa kaka'e sadafiidhaan dhaamee sadafiin mormarra cabee maflacaadhaan yookaan dhagaraadhaan dhaamee dhagaraarraa hafee achi booda immoo ajjeesanii deemanii jennaan waan duute se'anii si dhiisanii deemanii jennaan no waan duute se'aniiti miti na'uma ajjeesanii deemanii jedha. Egaa gaazexeessaan kun hin beekan humna addaa qabanii si'oolii yookaan jannata keessaa dhaqee waraabee dabarsaara ta'e hin beeku. Wanti godhamaa jiru kun ekstentiin isaa hangana kijiba adii gadi baasuutti kan deeman maqaballeessiin daarii hin qabne maqaballeessiin dhaabbii hin qabne kan kana caalu guutuu Oromoo irratti qabatee dhufaa jira. Namittiin achi teettee Finfinnee keessa teettee Oromoon sagate Oromoo abbaa lafaa ilmaan tuulamaa lafa isaanii irraa buqqa'anii achitti listiroo isiidhaa ta'anii eegdoo isiidhaa ta'anii gadi baatee sagateedha uummata akkanaati jettee arrabsitu sun osoo Oromoon tokko dhimma tokkorra waa barreesse osoo Oromoon tokko dhimma tokkorra waa jedhe kunoo battee urgeessaafa maal jedhanii mana hidhaa jiran lammii beenyaafa maal jedhanii mana hidhaa jiran kennasaa ayyaanafaati maal jedhanii yookaan maal godhanii mana hidhaa jiran ka jedhurraa kaatee sirni kun sirna eenyu akka ta'e wanti isaan itti gochuudhaaf deemaa jiran
guddaa akka ta'ee fi Oromoon biraa waan Wallaggaan irratti taasifamaa jiru kana laaluu kan qabu gaafa ajjeechaan Gujiif Wallaggaan irratti adeemsifamu sana Gujiif Wallaggaan irratti dhaabbachuu danda'e hadha Walloon biran ga'u Karrayyuu biran ga'u arra Arsii irran ga'u Harargee keessan ga'u arra Tibba kana keessatti yeroo amma jiru kana keessatti ilmaan Oromoo bikki tokkollee bikki nagaan ba'anii keessaa galan hin jiru. Wanti godhamaa jiru kunis propagandaan taasifamaa jiru kunis iddoon ka'umsa isaa iddoon amma irratti xiyyeeffatan Wallagga haa ta'u malee Arsiifis kan qophaa'ee jira, Harargeefis kan qophaa'ee jira, Booranaafis Gujiifis kan qophaa'ee jira, takka takkaan qophaa'ee itti dhufuuf deemanii bakka kanatti hin dhaabne taanaan kaarraa na ajjeesanii ka'ee dhufee dubbadhaa jira jedhu kuni ani nuu reeffatu dubbataadha jechuu dhabuu isaatiif homaa wanti jiru hin jiru Dajane. Zaak diraamichi akkaataan inni itti qindaa'ee fi akkaataan itti perform ta'etu dadhabaa waan ta'eef nama kolfisiisa malee sana dugda duuba maaltu jira kan jedhu beekamaadha. Keessattuu ajandaa kana dugda duuba kan jiru ibsa isaan booda kana baasanirraa baruun akka danda'amutti abin ibsa wal fakkaatu baasee izeeman bifa wal fakkaatu baasee PP'n yookiin biltsiginnaan yookiin OPDO'n naannoo Oromiyaallee yeroo hundumaa ibsa baaftu keessatti shaneen akkas godhe, shaneen ajjeese, shaneen akkas godhe. Isaan karaa banuu fi warri OPDO'n sana booda jarri isaan suni itti seenu jechaadha. So kan hundumtuu waan waliin qindaa'edha. OPDO'n shanee jetti, shanee amma kana ajjeefne, shanee amma kana shaneen namoota amma kanaa qalte, shaneen akkas goote jettu. Booda jarri kuni ajandaa isaanii seet godhatanii itti seenu jechaadha. Garuu akkaataan amma isaan diraamaatti hojjetan waa hedduu kaasuun hin danda'amu. Namichi ittaanani Iskindir Naggaa kuni eenyu chakkol jedhama. Sareedhaa fi sareellee addaan baasee diraamaa sana hojjechuu hin dandeenye jechaadha. Siree yookiin saree isaa inni kan si ajaa'ibu namni tokko naannoo afaan naannoo tokkoo baruudhaaf ofiin afaan barbaade baruudhaaf ji'a ja'a caalatti hin fudhatu jedhama. Warri kun waggaa meeqa Oromiyaa keessa ta'anii sireefillee saree addaan baasuu dadhabuun diraamaan isaanii kufaa ta'uudha sumarratti kan agarsiisudha. Namichi na ajjeesan du'een ka'ee jedha. Kun Itoophiyaa keessatti egaa isa jalqaba. Addunyaa keessatti isa jalqabaa ta'uun oolu namoonni du'anii qalamanii ka'an. Yoo laaltee morma isaa kana irratti iddoon tokko iddoon tuqame hin jiru. Namichi sadafii cabsu, namichi qoncoraan irratti cabe, namni morma koo naqalaniin na ajjeesan jedhu iddoon tokkoonsaa madaansaa tokko mul'atu. Kunis kanaammoo kan si ajaa'ibu miidiyaa biyya sana keessatti kan warra OMN'if ONN'if miidiyaa Oromoo biroo biyya keessaa ari'atan biratti seeraan galmaanii miidiyaa hojjetanidha kan kana Itoophiyaa keessaa dabarsaati jiran. Kan biraas hin jira Zaakaman mul'ifne malee dubartiin wayii Oromoon jecha ishee miidiyaadhaaf hin tolle irraa jettee dubbatti turte. Akka waan Oromoon dhiiga namaa dhuguu fa'a. Bifa adda addaatiin Oromoon qalee akkaataa nama qaleet akkas godhaa jettee dubartiin dubbatu tokko sooshaal miidiyaa irra deemaa ture. OMN responsibility itti dhaga'ama waan akkasii asirratti hin agarsiifnuuf malee waan hamaadha dubbattee turte. Namichi tokko ijoollee 12 qaba. 12 haati Oromoo waan taateef shaneen jalaa ta'anii mana koo jaha deebi'anii gubanii jedha. Ammuun fe'ee hoo ta'e hojibba isaa qabaatanii ilmoonni ati dhalte mana kee deebi'ee sirratti hin gubu. Kuni waanuma aadaa akka biraa biyya kee hin beeku eenyu ispeesii wayirra waan jiran fakkaata jarri kun. Egaa kan biraatti diraamaa isaanitti haa dhufnu. Zaakmee maappii sana nutti agarsiise Amurullaa. Maappii amma argamu kuni tibba kana naannoo waraanni bilisummaa Oromoo to'ataa ture fi iddoo adda addaa agarsiisudha jedhanii yookiin immoo Wallaggaa irratti akkuma ati jette sana Wallaggaan lafa isaanitti duula Oromoo irratti duuluudhaa fi akka ka'umsaa tokko godhatu yeroo hundumaa. Naannoo sana nagaan akka argamu otoonuma namni illee qawwee tokko dhiisetuma taa'ee naannoon suni wayitas jira jedhanii dhaqanii lolu malee nagaa akka argatu hin barbaadu. Look, amma namni sammuu nagaa qabuun yoo yaade jarra amma dubbisan kuni Dabra Birhaan dhaqaniiti kan yaada kana kennan. Kan isaan buqqaa Wallagga keessatti naannoo Ammuruu kana fa'aa Wallaggaa Horroo Guduruu Wallaggaa kaan isaanii immoo kan jedhanii Wallagga dhihaa fa'a. Meega karaan sila Dabra Birhaan geessumoo
karaa achumaan Dabra Maarqos Bahar Daaritti ceesisutu karaa bureetiin kamtu irra dhiyoodha. Jarri kun qilleensarraan immoo maal godhanii deemanii dhaqanii Dabra Biraan dhaqan. Soba kana in argita jechaadha. Kana duras Zaak ijoolleen barattoonni ijoolleen durbaa naannoo Dambidoollotti butamanii namnamma kanaa jedhanii awwaara kaasaa yeroo turan Dammaqaa Mokonnin faa bahanii yeroo ibsa irratti kennan Abiyyumtuu mataa isaatii gara boodaatti ibsa biraa yeroo kenne ijoolleen kun achi butamaniiti jedhaniiti booda immoo eessa dhaqanii Dabra Biraa immoo Dabra Maarqos dhaqanii naannaanii karaa Finfinneetti dhufaa jiru kan jedhu tokko barreessan. So diraamaa akkasii fabrikeet godhaa turan yeroo dheeraadhaa fi amma immoo ammas akkuma yeroo sana diraamaa dadhabaadhaan gadi dhufan. Namni keenya kan tarii kaartaa hin beekne yookiin immoo Dabra Maarqos faa garam akka ta'e hin beekne Dabra Maarqos yookiin gara Bahar Daaritti ce'uudhaaf Wallagga karaa bureetiin baay'ee salphaadha. Yoo guddate kiiloomeetirii 450 hin caalu. Isaan garuu kan jedhanii kiiloomeetirii 1000 meeqa kan fagaatu akkamitti karaa Dabra Biraan akka fidanii namaa hin galu. Kuni diraamaa soba Oromoo fi Oromiyaa irratti baname. Kuni kan qindaa'e yookiin diraamichatu kufaa ta'e malee kan qindaa'e Abin Izeema Biltsiginnaadhani kan qophaa'edha. Walli gallisaa dhumti isaa maalinni Oromiyaadha fi Oromoo balleessanii Itoophiyaa isaan barbaadan sana Itoophiyaa lummuxii sana gadi dhaabbachuudha akka ta'edha. Zaak kanarratti aansitee yoodhuma niwusii keenya har'aa dhageessee ta'e waraanni faannoo jedhamu kuni kan Wallagga keessatti uummata keenya buqqisaa keessattuu Wallagga bahaa naannoo waan tokko gadi dhaabde kan biqilu yoo tokko waan tokko facaafte albuuda lafa keessatti kan hedduu beekamaa ta'e naannoo sana qabachuudhaaf yaalii godhaa jiru. Kana malees immoo Jibaat keessa Jibaat jechaan Shawaa dhihaati achi keessatti faannoni meeshaa warra achi keessatti leenjifatanii fi meeshaa daddabarsaa otoo jiruutu waraanni bilisummaa Oromoo kan qabe. Namichi qabame kuni poolisii federaalaati. Poolisiin federaalaa faannoo achi keessa jiru maqaa faannootiif warra socho'anii fi maallaqaa fi meeshaa geessaa akka inni jiranidha. Tarii viidiyoo sooshaal miidiyaa irratti deddeemaa ture tokko keessattis poolisiin naannoo Amaaraa ani yuunifoormii poolisiin uffadhe ani garuu faannoodha jedhe. Kanaaf faannoo jechuudhani kan isaan yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti bobbaasanii maqaa Oromoo busheessuudhaaf xureessuudhaaf deemaa jiran kuni diraamaa Oromoof Oromiyaa balleessu kan qindaa'een immoo faannoni hojii sana hojiitti kan ergama sana raawwachiisa sana olitti Biltsiginnaa naannoo Amaaraa naannoo Oromiyaa haa taatu walumaa galatti Biltsiginnaa Abin Izeemaa fi kan amma immoo hidhaadha bahee namicha Iskindir Naggaatiin kan Baaldiraas jedhamu kana ta'uu isaati. Zaak sa'aatiin keenya baay'ee deemaa jira natti fakkaata gara dhumaatti haadhu. Atiin kanumaan haa xumurru kanumaan yoo xumurre gaariidha. Ayyeegaa kanumaan xumurraa waa'ee saamicha lafaa baay'inaan gara fuulduraatti kan itti deebinu ta'a. Keessattuu gara Finfinneetti fi naannoo sanatti waan adeemaa jiru gara fuulduraatti dokumentii adda addaa qabannee kan itti deebinu ta'a. Egaa har'a sa'aatiin keenya xinnoo nu murteesseera. Sagantaa biraatiin walitti deebina. Amma ammaatti waan nu wajjiniin turtaniif hedduu galatooma. Amrollaa Xaahiroo gama teeknikaatiin nu wajjiniin ture. Sagantaaleen OMN birootti fufu nagaan.